Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'allee viidiyoo tokkoon kara keessan dhufeetoo jira akkaataa haala biyya keessa ijaarsa manaa gubbaarratti rakkoon maalii akka jiru yeroon hoggaa nagee hunda isaatu tartiiban isinitti hima. Yeroon hoggaa nagahuu baate immoo yaada biraatillee nan qaba waan ta'eef viidiyoo biraatti nan isinitti dhufan isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa ka viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha akkasumas isinitti tole sheerii godhaa namoota biraanis ga'an isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka bakka mana jireenyaa jiraachatoo jiru manumaan itti galeetoo jiru jechuudha. Achirratti mana hojiidhaa ta'u ijaaraa jira jechuudha. Shinti beetii jedhee mana hojiidhaa jedhee ijaaraa jira. Isa sanirratti mudannoo akkamiititu jira? Sibirtoon maal fakkaata? Bulukeettiin maal fakkaata? Bittaa fi kan ati fidduu fi namoonni naannoo irratti gizee ati ijaartu rakkoon akkamii maal akka jiru kana hundaayyuu isinittan hima. Egaa ka na jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo haga ammaa na jajjabeessaa jirtan guddaa isaa galatoomadha. Walumaa galatti maalinni sammuuna kana baay'ee dadhabbii keessa jira. Tutture jechuudha dhugaa bakka lamattan olii gaddeematoo jira. Tanaan dura viidiyoo irratti waraabee irratti illee achirratti illee olii gadi deematoo jira. Oduu argitanii wantoota adda sirreessaa jira. Gibbii isarratti illee mana nan jalqaba jedheetu baay'ee natti ulfaate jechuudha. Sababbiin isaa bootaa kanarratti nan hojjedha jedheetu gizee nan manuma itti jiraadhu keessatti cinaa isaatitti mana hojjechuudha gizeen jalqabu jedhu. Dhugaan isiniin jedha wanni ashawaan jechuudha. Ashawaan warroonni mana ijaartatoo jirtan sibirtoo wanni gatii biyya keessa jirudha. Waa'ee sibirtootis taane hunda isaatiyyuu tokkoon isinitti jechuudha. Hagam kan ati herreeggatteen alatti birrii meeqatu sitti dabalaa. Naannoo irratti immoo gizee ati buustu rakkoo akkamiiti jira. Tokkoon isinitti hima yaadaaf qalbiin na dhaggeeffadha isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf biyya keenya keessatti meeshaa bituur ganaa kan ati dabalata sirraa barbaadan baay'ee tokko si miidha jechuudha. Garuu hunduma caalaa wannan isinii dhaamu jechuudha. Odoon kara viidiyoo kootiitti hin darbin odoo yaada bulukeetti waa'ee sibirtoo gatii meeqan akka jiru mismaariin gatii meeqan akka jiru kana guututti odoo isinitti himin hin dura wannan isinii dhaamu jiraate tanan akka obboleetti tokkootitti dhugaan isin jedhaa biyya taa'atii mana keessan ijaarradha. Egaa akkuma argaa jirtan fuuldura kiyya manneen hin jiranii duuba kiyya jiran malee jechuudha. Fuuldura kana argaa jirtanii karaadha fuuldura kana. Akkana akka golbaa jiru kana keessa karaadha. Karaa kanarratti namoota baay'eetu yaa'a. Wantoota laalee tananii odoon karaa kanarratti hojjedhee hagam karaa mana kiyyaa itti galutti jechuudha. Karaa mana kiyyaa amma mana isaa tanaan dura viidiyoo irratti hojjedhe irratti xiqqoo nan tura amma galuu gubbaarratti jechuudha. Kanaafuyyuu haga sanitti asiin loowwan kiyya laallachaa kan elmamu elmaa kan naannessaa hojii kan odoon hojjedhee jedhee tallaalee. Egaa ka odoon karaa isaatitti hin darbin maal isin jechuu jaaladha. Dhugaa ashawaa qarshii ittiin baasu jedhee tan akkuma suuraa argaa jirtan kan dhugaa mucaan viidiyoo waraabessee hoggaan laalu suuraa bichaa kaase ofii kiyyaa fana jechuudha ashawaa. Ofii kiyyaa ashawaa reetan 17,000 oolchee jechuudha. Ashawaa haruu bichaan najjeese manuma kana hojjechuudha. Shinti beetii fi mana suuqii ta'uun hojjedhe. Egaa ka gizeen xumuramullee isinitti argisiisa. Shinti beetiin kophaatti maal akka fixu manni kophaa isaatti maal akka fixe yeroo kana keessa mana miti karra baafachuun hagam akka ulfaachatoo jiru tokkoon isinitti himaatoo jira jechuudha. Keessattuu Naazireet keessatti mukaan wanti ati dalagdu tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa feerroo takkittiin hagam akka waddadde baay'ee hedduu ulfaata. Isaan wal bira qabeetan qarshii kan oolfachuun qaba jedheetan feerroo wuddii hatta sibiilli feerroodhaan qabsiifamtu hagam akka wuddii taate kana hunda madaaletan ofii kiyyaa shawaaree jechuudha. Dudda hidhadheetu dhugaa mucaan viidiyoo waraabessee ammallee deebiin isinitti hima hoggaan laalu suuraa bichaa kaase jechuudha. Garuu obboleewwan baay'een haa galatoomanii garaanatti hin jabaannee kan na biratti argaa jirtan kuni ana faana ashawaa haraa turanii namoonni biraatillee suuraadhaan asirratti hin baane malee ana faana haraa turanii isiniin jechuu jaaladha.
Kanaafuyyuu kana maaliif ashawaa tarii naannootti dhabuu dandeessan an akka carraa ta'ee karaan guddaan asfaaltitti baasuudha bootan mana kiyyaa jechuudha. Karaan amma irraa haru kun karaa asfaaltitti baasuudha. Jidduu kana keessa namni asfaaltitti achi bahuudhaaf deema. Jidduu kana keessa karaan kun ashawaatu jira. Karaa kana keessa hin haree namni biraa seenee haruu hin danda'u jechuudha. Manuma kee biraa baatee harattaa nama naannoo keetii yoo dhufee haree malee makiinaadhaaf fiddeetoo haruu hin dandeessu. Gaafa makiinaadhaan galchitu hatta suuqii tanaaf shintibeetii tanaa 17,000 naan jedhan. 17,000 kana maaliifan baasa osoo karra kiyya keessa jiruu jedhee murtii kiyya hidhadheetoo guyyaa har'a gizeen viidiyoo waraab kun guyyaa sadaffaadha. Aguma isaan hojjetan haraa ashawaa kana hareetan isaan odoo jalaa isaan jalaan dhumatin odoo isaan hin dhaabatin anillee osoo hin rakkatin har'a guyyaa sadaffaa lakkoofsisee waggaa viidiyoo kana waraabuu jechuudha. Baay'ee hedduu dadhabbii irra jira ofii kiyyaafan hojjisiisatu jira. Wantoota hundaa yeroodhaan isinittan himaa akkaataa maalii haala maalii keessa akka hin jiru dhugaan isin jedha mana kophaa ijaarsisuun hedduu ulfaata. Kanarratti manni kiyya baay'ee addaaf fagoodha dhugaa dubbachuu fi ana bichaadha asitti bakka hundattuu kan waamamu. Kanachiin doom nan dhiisee jechuudha bakka sababbiin isaa baay'ee natti ulfaata. Miti jiraatetu achitti hoggaa namni asiin biizii taatu achiin biizii taatu jidduu kana keessatti ni miidhamta. Kanarratti taaksiidhaan baay'ee warraa fagoodha. Isa doom dhiisetan kanatti as deebi'ee kana sirreeffadhee yoo danda'ame hojii kiyya irratti hojjechaa asin immoo wariin bitee akkuma isiniin jechaatu jiru wariin biteen jira isaanuu hojii tokkodha. Yoon danda'e fuulduratti yookaan immoo namatti godhee fuulduratti hojjisiisa jedhee tanan karri bichaa as takaakkalee gibbii as takaakkalee achi as deebi'ee kanarratti ture jechuudha. Dhugaan isiniin jedha yoo isinii danda'ame mana achuma taa'atii hoggaan nama amanamaa qabaattan jechuudha. Nama amanamaa nama sirriitti amantan hoggaa qabaattan achi teessanii hoggaa mana ijaarsisifattan dhugaa hojjechaa ijaarsisitan waan ta'eef isinii salphataa sammuun keessanii dekkatti biiziin ta'u. Namni hangi kun herreegeet hangi kun hanqatee hanga kana deemiti qarshii ergisiin jedhu malee deemi fidisiin jedhan. Fakkeenya far'uma guyyaa har'aa kana dhugaa dubbachuu fi feerroo yeroo duraa haga kana gaa feerroo galchinaan jedhanii sibirtuun haga kana gaa galchinaan jedhan. Har'uma bichaa jechuudhaan daganaan immoo baajaajii kontiraata qabeetoo hanqate feerroon maalii jedhanii daganaa deemi. Guyyaa kaleessa guyyaadhaan waa hanqate siin jedhu namni hojjetu jechuudha dhugaa. Garuu achi gizee teesse haga asii kana biiziin taatu. Sababbiin isaa herreeganiituma qarshiin haga kanaan hanqate jedhanii sitti mammalee waa'ee mismaarii haga kana barbaachisaa hagas bakka kophaa kiyyaadha dhugaa dubbachuu fi alaafinnati yookaan itti gaafatamummaan manaa ni jira. Asiin immooyyuu mana keessatti anaadha. Asiin wariin hin jira. Asiin bakka wanta baay'eedhaan bakka dhugaan isiniin jedha haa ta'u kiyyarratti miidhame malee baay'ee nama miidha jechuudha. Garuu mana guddaa odoon ijaaree hooyi kophaa koo hagamnatti ulfaataa haga jedhuun ga'ee garuu waaqayyo nan qaba. Inni gargaaraa kootiidha isiniin jechuun jaaladha. Kana maaliifan informeeshinii isiniin ga'ee meeshaa akkaataa jiru isinitti himne dhugaan isiniin jedha sibirtoon amma yeroo kana keessa bakka jedhe 1,800 malee bakka tokkotti 2,000 haga 2,200 fa'aa jira jechuudha. Sibirtoota kittiin yeroo kana keessa sibirtoon amma irratti naqaa jiran kun jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Kara bulukeettii hoggaan deebi'e sibirtoo kanaan bitamee bulukeettiin immoo bulukeettii takkittiin haga birrii 24 fi 25 bulukeettii takkittiin ishiin takkittiin tuni jechuudha. Wanni lama isiniin hin jenne ishii takkittiin tuni fe'iisatu jira. Informeeshin isinitti hima kara fuulduraatti illee jechuudha warri mana ijaaruu barbaadan. Bulukeettii kana ni feesistu. Feesistanii hoggaa fiddan warroonni dhalataa naannoo sanii bakka feetanillee ani kara biraallee gaafadheetoo jira naannoo kana qofa osoo hin ta'in jechuudha. Gurmaa'ina qabdi ijoolleen jechuudha. Ijoolleen gurmaa'ina qabanii hoo naannoo tokkotti bu'uuta walitti bilbilanii bilbila walii qabu walitti himan. Odoo ati nama haga feete qabaatte bulukeetti takkitti buusuu hin dandeessu si harkatti caccabsan malee jechuudha. Bulukeetti meeqa irra eeggatan ati yoo dhalataa naannoo sanii taate birrii 3 yoo dhalataa naannoo sanii ta'uu baatte immoo maalinni birrii 5 irratti herreegan. Bulukeetti 1,000 yoo buuste birrii kana herreega argadha. 3 nuu herreega argadha hagam akka baastan jechuudha. Dhugaan isiniin jedha hedduu ulfaata. Biyya keessatti biyya abbaa kiyyaa akkas jedhan garuu wanna feete fiddee dhuftee jechuudha. Dhugaan isiniin jedha kophaa kee buusuu hin dandeessu. Ani fakkeenyaaf
abbaa manaa obboleettii kootii intala isaati jedhanii na beeku jechuudha. Oddoo kana keessatti namni muluun amma yeroo darbellee gizeen meeshaa viidiyoon illee akkasinitti hin dheeranne obboleewwan koo yeroo biraatiin viidiyoo biraatiin keessatti yaadota bal'aa information adda addaa akkaataa manni kun tootaalii na fixee manni waggaa xumurame viidiyoo isaa qabadhee too dhufa isiniin jechuun jaaladha. Wantoota haarawaa ammallee ijaarsa manaati irratti wanti hafee ni jira. Hunda isaatiin isiniif fidaa. Anama fakkeenya wanti narraa hir'ate baay'ee jira. Sibirtoon warri guruuppiidhaan jiru hin buusne akkasuma bulukeetti warri guruuppiidhaan jiru hin buusne makiinattan baase malee jechuudha. Kana narraa hafe waan maatii bira jiruuf iyyuu jechuudha. Garuu waggaa kophaa ta'an hedduu namatti ulfaata. Kanaafuyyuu garuu achi teessanii gizee ta'e waan hir'ate hojjechaa jirtu waan ta'eef itti dabaltanii nama amanamaa qabaattan achi teessanii osoo ijaarratanii baay'ee salphaadha isiniin jechuun jaaladhaa. Viidiyoo biraatti walitti deebinti. Baay'ee.